Nagaa caalu nagaan Kiristoos isiniif haa baay'atu. Namni sagalee koo kana dhaggeeffatan hundumti keessanuu sheer koppiliingii godha. Amma dhumaatti dhaggeeffadha. Isin xaqqamuu danda'a. Gorsi kun anaaf kan akka kootii ijoollee mana madaamii jiranuuf jechuudha. Beekee osoo hin taane beekan Iyesuus Kiristoos tokkicha qofaadha. Beekan lafa kanarra hin jiru. Garuu beekumsa koorraa Musliima Kiristaana osoo hin jedhin yaada koorraa isinii qoodu anas dabalatee isinis akkana gorsitan hin barbaada. Gorsa keessan nan fudhadha. Namni beekan hin jiru biyya lafaa kanarra hunduu wallaalaadha. Garuu namoonni baay'een natti qabamuu danda'anus jiru. Jechaan dubbadhu kanarratti namoonni na jibbuu danda'an jiru. Hundumtuu immoo kan jiraatu carraa isaati malee carraa nama tokko miti. Ani yookiin nama tokko hojii isaa jibbaaf osoo hin taane wanta ani dubbachuutti deemu kana gaarummaa ijoollee keenya maraataa ofii abbaatu hidhata. Yoo ilmi maraate abbaatu hidhata. Yoo abbaan maraate immoo ilmatu hidhata. Yoo firri maraate firumatu hidhata. Nu immoo qimamoota mana madaamii yoo maraannes yoo dhibamnes yoo rakkannes yoo duunes kan wal gorsus kan wal gargaarus kan wal jiraachisus kan wal hidhatus nu'i mataa keenyaadha jechuudha. Yoo isin na gorsitan nan fudhadha dhugaa Waaqayyo. Ani yaada nama tokko fudhachuu naman diduudhaa miti jechuudha. Ani eenyuma namuma kaminuu ani ukkuliidha. Ani nama tokko nama gillasabii tokko nama hin caalleedhaani jechuudha. Isin galee akkuma keessan gola madaamii keessan hojjedha dhugaa Waaqayyo. Yuunifoormii uffadhe jechuudha. Dhugaa Rabbi. Garuu wanti nuti wal gorsinu tokko gaafa biyya keenya baanu kaayyoo qabna. Gaafa as geenye garuu kaayyoo keenya irraanfanna. Inni tokkoffaan nuti gaafa biyya keenya irraa baanu uffata uffannu dhabnee baane moo waan tokko hojjannee of jijjiiruuf qarshii waan tokkotti tanqasaaqasnu waan tokkoon binnee of gargaaru nagada tokkollee yookiin waan tokko hojjechuuf dhabnee biyyarraa baane kaayyoon keenya kamidha? Uffata dhabneeti moo waan tokko ittiin godhannu dhabnee ganzaba dhabnee baane biyya keenya uffanni hin jiru? Biyya keenya faashiniin hin jiru? Tokko gaafa biyya keenyarraa baanu uffanni aadaa kamiyyuu uffanni beerbeera sabii Itoophiyaa caala biyya ormaa keessa jira. Faashiniin isin barbaadan miini isin barbaadan Itoophiyaa keessa guutee jira. Guutee jechuudha. Garuu baay'een keenya maal goona? Uffata si'a tokkitti uffannee gola madaamii keessaan baanu. Macheem sargii naqnu. Sargii jaraallee uffata keenya uffannee deemuu hin dandeenyu. Uffata jara fakkaatuun uffannee deemna jechuudha. Amma fakkeenya footoo ittiin Facebook irratti of kaasuuf jecha, footoo ittiin TikTok irratti tokkicha of kaasuuf jecha, footoo ittiin Instagram irratti of gadhiisuuf jecha uffata beerbeera sabii dirahama 400 riyaala 500 dirahama 350 uffata beerbeera sabii Itoophiyaa keessatti argamu mulu binnee akkasuma naxaraaqamna jechuudha. Footoo bicha ittiin of kaasnee deebisnee ol keenya. Gaafa galuudhaaf jennu uffata sana mulu kaargoo goona. Gaafa kaargoo goonu birrii sana meeqatti baafne? Birrii 6,000, birrii 7,000, dirahama 8,000, dirhama 10,000 hanga 10,000 ijoolleen kaffalanii daggalame osoo wanti qubna gariin keessa hin jiraanne uffata daggala walitti aranii biyyatti kaargoo ergan baay'eetu jiru. Nuti gaafa biyya keenya baanu uffanni hin jiru Itoophiyaa keessa. Shahiin irraa hin binna as finna. Asii immoo kaargoo caana. Itoophiyaa gaafa keenya sitti kaffallee manatti galchina. Kana hundumaa Itoophiyaa keessa yoo dhaqnee nuti birrii qabaannee hojjannee kaayyoo keenya baaneef of jijjiirree biyya keenyatti galle mana koo Itoophiyaa mana koo mana jireenya koo taa'ee shahiin akka mana kootti uffata naaf fidu gochuu nan danda'a. Birrii qabaannaan wanti Itoophiyaa keessaa dhabame gonkuma hin jiru. Wanta isin Dubaayii keessatti argitan kana hunda Itoophiyaa Finfinnee keessatti argitu. Nuti kan dhabne maalidha? Gaafa biyyarraa baanu uffata osoo hin taane kana dhabnee baane biyyarraa. Gaafa as geenyu garuu nama miidiyaaraan waan hundumaa inni nagadu hojii isaati. Inni gurguratu koo hojii isaati bara. Inni beekan inni of jijjiiruu barbaadu Itoophiyaa irraa gatii rakkasaan fidee asitti gara diraamatti jijjiiree gurguree of guddisa. Isaanis of hin guddisin jechuu koo miti. Isin hoo ijoolleen mana madaamii keessa hojjetan kaayyoon keessa maalidha? Gaafa biyyarraa baatan. Uffata beerbeera sabii bittanii ittiin footoo of kaaftanii TikTokaa fi Facebook irratti gad of dhiisuudha moo kaayyoo ittiin hojjettanii of jijjiiruutiif biyyarraa baatan? Tokkoffaa ani dhugaasniitti dubbachuuf jechuudha. Warri uffata ajajachuudhaaf illee yaadanu uffata uffattanii galtan biyaans zanaa yaale 3 ልብስ 4 ልብስ ካላችሁ ይበቃችኋል. kan biraa hin barbaachisu. Uffata sirrii 3-4 qabaatan biyya keessan galtanii birriin jiraannan jechuudha. Birriin bichaa na jiraatu baankii wanti bituu hin dandeenye hin jiru jechuudha Itoophiyaatti. Dhugaan sin hin jedha. Uffata yoo isin galtanii illee uffata isa walitti qabdanii kun namaaf kennitan maal sin jedhu.
salbaaji arabni kenniteef salbaaji arabni biyoon bitte harabatu kenne isin garuu as sanii meeqan bitu kuma kudhaniin birri Itoophiyaa birri kuma 20 birri kuma 15 birri kuma 25 birri kuma 30 uffata abashaa qamisi qoy keewwaneet ittiin anqolaa namu kushina madaamii keessa muu manatti wala mooshitti beeti ittiin uffata beer sabi ittiin footoo ka'ee TikTok irratti gad dhiise kuma 20 boorsaa keessa ka'a uffata beer sabi kamuyyuu bite ittiin footoo of kaasee tanan kuma 30 kuma 15 uffata boorsaa keessa ka'a oom kuma 15 sana kuma 20 sana kuma 30 sana kuma 35 sana Itoophiyaatti herge hoo kaayyoo koo isaan beef sana yoon yaadadhe hoo kaleessa innaan kaardii birrii 10 nama naa guutu dhabee rakkadhe sana yoon yaadadhe hoo kaleessa innaan namni amma koo ga'us amma koo ngeenyes na tuffatu sana yoon yaadadhe hoo kaleessa namoonni baay'een yeroo haadha koo rakkattuu sanatti kolfani har'a yeroon as ga'u maafan hisa irraanfadhee kaayyoon too kan biraa ta'e dammaqaa ijoolleen gola madaamii keessa jirtan ammuma yoomitti namaaf jiraattu of ta'aa jiraadha inni hojjetus waaqayyo isaa milkeessu ani inni hojjetu hojii isaati inni hojjetatiin hin jedhu online irraan garuu isin gaafa baatan kaayyoo keessan yaadadha ani isa dhugaan isinitti hima inni uffatina jechuu koo miti anas na gorsaa inni uffatina jechuu koo miti garuu eessa dhandha uffanni koo abaaba qaba amma fakkeenya xalootiidhaan na xalaa tokko qaban xalootiidha isaayyuu jechuudha dhugaa dubbachuuf asitti bituu yaadee miti amma lamisaalee nuti asitti gaafa baafnu birrii 200 maal qabdi dirhamni 200 maal qabdi ani dirhama 200 qabaa gaafa Itoophiyaa dhaaboo isa barbaada miti kan hin dhufe dirhamni 300 maal qabdi dirhamni 400 maal qabdi 400 suni yoon Itoophiyaatti erge meeqatti jijjiirama sammuu keessan saaqaa isin 500 har'a habashaa qamisii tokko uffata beerbeera sabii Itoophiyaa keessa jiru bittanii asirratti footoo ittiin kaatanii gad dhuftu garuu uffaticha koo uffattanii ittiin dhiqxanu ittiin miccitanu sargiitti ittiin hidhanu beeta kiristaanii ittiin hidhanu axxaraaqamee boorsaa keessa ta'a achi walitti tartanii gana ammas biriitti baaftanii kaargoodhaan Itoophiyaadhaa dhufa uffanni Itoophiyaatti galtuu erguu dhaqxanu maal gochuuf uffata ajajju mana keessa teessanii maa kaayyoo keessan baataniif yaadattan ani namoonni na jibbuu dandeessan baay'een keessan jirtu gaafan kana dubbadhu jechuudha akka na jibbitan beeka garuu isinis carraa keessan nagadattu garuu ijoolleen keenya immoo baay'een keessan ummata viidiyaa karatti kaayyoo bayeef dagatee waan bayeef irraanfatee uffata 99 qayyaree asirratti footoo of kaasu laaltanii ijoolleen teenya haaraan biyyaraa dhuftan hin shawwadamina dhugaan sin hin jedha ma birrii qabaadha bicha Itoophiyaadha yuunifoormiidhaan yoo galtan rakkoon qaba of ta'a jiraadha namaaf miti of ta'a jiraadha yuunifoormiidhaan yoo galtan rakkoon qaban sammuu kee ajiraatu normaalii ati of ta'i namummaa keetiin namni kan si kabaju kan si jaalatu namummaa keetiin malee uffata kootiin miti uffata kootiin namni na kabajanoo jiraattan nan kabajina namummaa kootiin namummaa isaatiin hin kabajani nama ta'uu isaatiin malee uffannaa isaatiin miti dhugaa waaqayyooti kanaafu namni maal naan jedha ebelukkoo biyya waggaa 8 turte dhufte shaanxaa tokkittii fiddee dhufte ani sila namaa maal na galchaan of ta'een jiraadha namaaf hin jiraadhu jechuudha namni waan barbaade jechuun dhimma isaati garuu kan inni isin gorsuu barbaadu obboloota koo kanaadha jechuudha yeroo baay'ee uffata jajachuun barbaada biyya galuuf uffata lama madaamiidhaan na baasi jedhin gaafa waggaa kee xumurte madaamii na baasi uffatan bitadha uffattee waan deemtu bitadhu shaanxaa keetti shaanxaa lama even uffata sirrii lama biyya galtanii bitattan dhugaa waaqayyooti uffata dhabame Itoophiyaadha inni of guddisuu barbaadu otuma isin laaltanuu hin guddatinaa miti guddatan isaanis hojjetanii Itoophiyaa irraa fidanii isaan maaliif asitti hojjetu bu'aa buusuuf isin immoo kushiina madaamii keessa teessanii uffata beerbeera sabii walitti guurtanii shaanxaa guuttanii ganaa immoo isumaa immoo birrii 20 30 bitanii uffatanii kootoo ittiin deemtanii otoo ittiin bashannantanii koddas na jira eessa dhaqxu footoo ittiin kaaftanii miira irratti of gadhiiftanii nuti garuu kan nuti qabnu maan uffata beerbeera sabiitiin of agarsiisaa jirra maree sumuunii tokko akkoo akkaawuntii keenya irraa hin qabnu bara sumuunii tokko akkaawuntii keenya irraa hin qabnu dhugaa dubbachuuf waan baaneef irraanfanne jechuudha absharraaqee har'a jiraachuu jechuudha miidiyaa kana piliis anuma dabalateetu jechuudha wal gorfachuu qabna kaayyoo keessan yaadadha nama gammachiisuu jettanii ofii keessaniif hin kufina of ta'a jiraadha dhugaa waaqayyo hin gowwoomfamina obboloota koo hin gowwoomfamina ani maa uffattu maa bareedduu miti garuu ijoollee keenya tokko yeroo irraadu kaayyoodhuma biyyaa baheef dagate kanarratti namni na jibbuu danda'u jira abbaan fiitan na jibbuu dandeessu ani biluu hin jedhe garuu of ta'a jiraadha kaayyoo keessan baataniif yaadadha uffanni isin barbaadan Itoophiyaa keessa jira waan baataniif yaadadhaate kaayyoo keessanii waan qabdan qabattanii biyya keessan galtan aydellam uffata jechuudha namni birrii qabu biyya yuu xaqallalee bulcha sin galee kuni bichaa qabaadha Itoophiyaadha uffata miti kaargoo caante caanuu baatte dabasha asii caante galchite buututtuu torban tokkoon uffattu naachi galte kan biraas kajeelchisa sana birriin hin jiru maal gootu
achi galtee faashinii bitta.